BBC تقرنيا دحر إسراد أي كجمريو نكتكتاتلنا نعدم. كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترا. Yoya ammallee yoya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irraa dhufu am jalqaba. Qophii har'aa keessatti dhaddacha irraatti obbo Jawaar maal dubbatan? Dhimmi meeshaalee waraanaa wajjin wal qabatee nurratti ka'ee meeshaalee waraanaa seeraan alaa qabannee osoo hin taane kan seeraan qaama mootummaatiin nuuf kennamedha jechuudhaan dubbatanii. Abbaa'oon calleessi boodii filannoo nu shakkisiisee jedha. Deebii kennuu hanqachuun keessan isinillee walaba ta'uu keessan akkasiin shakkinu yookaan immoo dandeettii raawwachiisuu keessan gaaffii keessaa akka galchinu nu taasise. Sababa hawaanisa dabalatee nam miliyoona olitti beelti harka qabdi Itoophiyaa keessatti. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an aslii galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin tajalqabaatiin saamuraasa eegangoo qabat keessatti pireezidantiin US haaraa Joe Biden himamatti Trump hedduu haaqee haaraan bakka buus kan keessa dhowwa viizaa biyyoota musliim hedduu qaban irratti kaa'amee ture haaq. Joe Biden kan dhowwatan haaqeef US kan ijaaramteef bu'uura bilisummaa amantaatiif wal danda'u irratti kun heera United States irratti hayyamamee jedha. Biyyoota duraan viizaa dhowwaniif jijjiiran biraa hirpha gammachuun nutti hima. Bara gadaa Doonaald Tiraamp keessa lammiileen biyyoota musliimonni itti baay'atan Ameerikaa seenuu hin danda'ani. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteet haaraa filataman Joo Baayiden aangoo qabatanii sa'aatii muraasa keessatti imaammatoota Tiraamp hedduusaa haquudhaan haaraa bakka buusaniiru. Isaan keessaa tokko dhorkaa viizaa biyyoota musliimonni itti heddummatan irra kaa'amee ture haquudha. Yuunaayitid Isteet kan ijaaramte bu'uura bilisummaa amantaa fi wal danda'uu irratti. Kun heera Yuunaayitid Isteet irratti eeyyamameera jedhan Joo Baayiden. Tiraamp dhorkaawwan kana kan labsan aangoo qabatanii guyyoota torba booda kan mallatteessan Ameerikaa balaarraa eegaa jechuun ture. Namni kamuu biyyoota akka Iraan, Liibiyaa, Soomaaliyaa, Siiriyaa, Yemen, Venezuelaa fi Kooriyaa kaabaarraa gara Yuunaayitid Isteet akka hin seenne viizaa kennuun dhorkamee ture. Guraandhala darbe immoo biyyoonni dabalataa ja'a biyyoota kaanitti dabalamuudhaan akaakuun viizaa argatanii daangeffamee ture. Kunis Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudaanii fi Taanzaaniyaa dabalata. Gochi kuni jedhan Joo Baayiden walii galtee biyyaalessaa keenya cilee dibam seenaa keenya baroota dheeraa amantii kamuu qabanii fi kan amantii hin qabne simachuu waliin hin deemuu jedhan. Baayiden gochi Tiraamp nageenya biyyaalessaa yaaddoo keessa kan galche tures jedhan. Seeronni Tiraamp namoota wal jaalatan adda baaseera madaa barootaaf hin fayyines uumeera. Kun dogoggora ifatti mul'atudha jedhan. Pireezidantiin haaraan kun Yuunaayitid Isteet yaaddoowwan nageenyaa of eeggannoon ilaaltee jedhaniiru. Namoonni Ameerikaa galuudhaaf viizaa yeroo iyyatan sirna qorannoo gadi fagoo namoota dhuunfaarratti xiyyeeffate hojiirra oolchina malee Yuunaayitid Isteet seenuudhaaf dhorkaa loogeen guutameen duudhaa keenyatti dugdan garagalchinu jechuun dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo irra deebiin waajjiraaleen jala cufamuu fi miseensonni isaa hidhamuu boodii filannootti yadhuullee deebiin argannee jedha. Waajjirri isaa muummee kan Finfinnee jiru poolisiin ammallee akkuma cufameetu waan jiruuf qophii filannoof kortaasifachuu akka hin dandeenye ibsuun xalayaa boodichaaf barreesse. Dubbi himaan Abaa'oo obbo Battee Urgeessaa qabiyyeen xalayaa kana maanii jedhee gaafadha. Egaa qabiyyeen xalayaa keenya akka waliigalaatti dhimma waajjira keenya iddoo adda addaatti cufameeti kan ilaallatu. Achi keessatti kan qabaa asiin dura xalayaa dhimmoota adda addaa waajjira dabalatee hogganoota hidhaman seeraan ala hidhaman dabalatee iyyata adda addaa boordii filannootti galfataa turre. Iyannoo nuti galfanne kana hanga ammaatti baatii 5 darbaniif iyyataa kan turreef deebiin nuun laatamneedha. Yeroo sochiin guddaan nurraa eegamu kanatti waajjiroonni keenya guutummaa biyyattii keessatti cufamanii akkasumas immoo waajjirri giddugaleessaa cufamee waan jiruuf poolisiin eegamaa waan jiruuf kanaaf immoo gaafatamaa kan ta'u dangaa nurra ga'u kanaaf gaafatamaa kan ta'u mootummaa waan kana nutti raawwatuu fi boordii filannoo iyyata yeroo adda addaa isatti galfanneef deebii nuu laatuu hanqate akka ta'e addeessineeti kan jirtu. Duraan barreessitanii turtanii kun amma adda? Xalayoonni hanga ammaa waa'ee waajjiraas ilaallatee waa'ee hogganoota bakka adda addaatti hidhamanii waa'ee miseensota keenya iddoo adda addaatti jala jiranii calleessinee adda addaa galchaa turre. Waajjirootas bakka itti cufaman dabalatee qaama eenyuun akka cufaman dabalatee calleessinee galchinee turre. Hogganoota hidhamaniitu jira kana hunda adda baafnee iyyataa turre.
iyyata sanaaf deebiin nu laatan hin jiru, furmaanni laatan hin jiru. Paartilee biroo waamanii mootummaa wajjin mariisisanii rakkoo isaanii furaa turanii kan ABO garuu haga ammaatti wanti tokko hin godhamne. Kanaaf haala akkasii keessatti guyyaan filannoo labsamee kaadhimamaa dhiyeessuudhaaf torbee sadii taate nuti garuu kaadhimamtoota keenya qopheessuu dhiisiti bakka itti gadi teenyee miseensa keenya wajjin wal qunnamnu hin qabnu. Xalaa barreessitaniin deebii yookiin furmaata hin arganne jettu kun maaf didan seet taaniin kaan barreessitan kana yoo deebiin argatini maal hojjechuuf deemtan? Waan deebii kennuu dadhabaniif waan seeraa ta'e waan hin beekneef isaan gaafataa irra deddeebineeti. Achuma xalaa keenya irratti akka ibsinetti wantoota kanaaf deebii kennuu hanqachuun keessan isinillee walaba ta'uu keessan akkasiin shakkinu. Yookaan immoo dandeettii raawwachiisuu keessan gaaffii keessaa akka galchinu nu taasisee nu dirqisiisaa jira jenne. Garuu filannoo kana keessatti yoo qooda fudhachuu hanqanneef sababa danqa mootummaanii fi boordiin filannoo uumanii ta'uu akka uummannis hawaasni addunyaattis akka beeku kan barbaannu. Boordiin filannoo kanaan dura dhimmi kun nu hin ilaallatu jedhan. Qaama biraa akka poolisii yookiin mana murtiitti himatanii beektu? Ka jalqabaa kan qabeeyyuu poolisii. Barumsa sanaa bu'uura maaliitiin waajjira keenya qabdan jennee waajjira sana kalaas qabannee qaamanis dhahinee dubbisnee ajajannee fi kan mootichirraa ajajamnee kan jedhu qofa nu kennan. Kanaan dura himannaa ABO deebisuun boordiin filannoo dhimmi waajjiraalee jala cufamuu fi miseensonni hidhamuun qaama nageenyaatiif murtii ilaallataa jedha. Himannaa ABO kan irratti poolisii Finfinneef poolisii federaala argachuuf yaallee ammaatti milkoofne. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif hima jalqabaan sabab lol Tigraay COVID-19f weerar hawaanisaa dabalatee nama miliyoona olii beelaaf dhiphuun jabduun harka qabdi jedha Oxfam. Dhaabbati gargaarsaa kun sakkataayiins kibbaaf lixa Tigraay akkasumas kaaba Amaaraatti dhi'een kan taasiseen adololii Tigraay eegaliin duraayyuu jiraattotii rakkachaa jiranii jedha. Lol Tigraay kanaan jiraattotii miliyoona 2 siiqan qaa isaaniitiif qabeen isaanii irra buqqaanii namni 60 gara Suudaanii baqate. Tigraawumaatti dhaabbati biyyoota gamtoomanii miidhaan saalqunnamtii kanaanichaa deemaa jiru akka dhaabbatu akeekachiisa. Ibskalee baaseen dhaabbatichi magaala Maqaleetti namoonni hedduun gudeedamuu fi walumaa galaatti himannaan miidhaa saalqunnamtii heddachuun na yaaddessee jedha. Eejensiin baqattoota dhaabbata biyyoota gamtoomanii hookar naannoo Sahel deemaa tureen nama miliyoona 2 biyyuma isaanii keessa faffaca'ee jedha. UN lakkoofsi kun akka malee guddaa ka jedhu uummatii baqattoota tanaa biyyi Burkina Faso, Chad, Maaliif Nijaat keessummeessaa jiru dadhabee jedha. Biyyooti afran kun addunyaa keessaa iyyeessa. Himat kudhan ka Jawar Muhammediif namoota 24 galme jalaatti himatan irraa dhiyaatan keessaa 6 kaddaan cituu mani murtii murtee hin mani murtichaa dhaddacha amdur amajjii 4 kan oolen abbaan alangaa himatawan garagaraa fooyyessuu ajaj kenne ture. Himati haqan kun maalfa jedhee waayilkeen Habtaamuu Xibabuu ka dhaddachirraatti dubbihan hordofaa ture gaafadha. Abbaan alangaa himatawwan garaagaraa akka fooyyessu ajaja kennuudhaan ture. Abbaan alangaas guyyaa har'aa kana himatawwan fooyyesse mana murtichaatiif dhiyeesseetiin jira. Haa ta'u malee himatawwan lakkoofsa 5ffaatii hanga 10ffaatti jiran himatawwan 6 jechuudha. Kan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa ilaallatan jechuudha. Fooyyessuu akka hin barbaanne abbaan alangaa mana murtiitti iyyata dhiyeeffateeti kan jiru. Abbootiin seeraas iyyata abbaa alangaa kana erga dubbisanii booda daangaa yeroo yakkichi raawwatameera jedha. Labsii kan wajjin wal qabatee yeroo ce'umsaa waan tureef dhimmichi labsii kana jalatti laallamuu hin qabu jechuudhaan murteesseetti kan jiru. Haaluma kanaan himatawwan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa ilaalchisee dhiyaatan hundi akka addaan citan manni murtichaa murteesseera jechuudha. Namoota labsii kana darbuudhaan himataman keessaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee eegdota obbo Jawaar Mohammad kan turan dabalatee waliigala namoota 12dha jechuudha. Gama biraatiin immoo galmee himataa obbo Jawaar Mohammad faa kana jalatti abbaan alangaa dhimmoota akka fooyyessu mana murtiitiin ajajame keessaa inni tokko jechi shanee jedhu himaticha keessatti iddoowwan garaagaraatti argama. Shaneen nama dhuunfaati immoo yookaan gareedha kan jedhu abbaan alangaas himata isaa keessatti jechi shanee jedhu garee kan agarsiisu ta'uusaa himata fooyyesse keessatti eereeti kan jiru. Kana malees immoo himatamaa sadaffaa obbo Hamzaa Adan ilaalchisee manni murtichaa abbaan alangaa himata isaa keessatti miidiyaalee garaagaraatti fayyadamuudhaan uummata kakaaseera kan jedhu himee ture.
miidiyaalee isaan kamiin akka ta'e akka ibsu abbaan alangaa ajajameeti kan ture. Haaluma kanaan himata fooyyessee dhiyeesse keessatti miidiyaa OMN fi akkasumas immoo miidiyaalee hawaasummaa dhuunfaasaa fayyadamuudhaan jechuudhaan himata fooyya'ee irratti abbaan alangaa himee jira. Kanneen hafan yakka maalifaa? Eeyyeen aslii himatawwan 10 akka waliigalaatti galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti dhiyaatan keessaa yeroo ammaa kana himatawwan 4 hafaa. Himatawwan kun immoo kan akka walitti bu'iinsi akka uumamu gochuu, meeshaa waraanaa qabatanii hookkaruu, uummanni mootummaa irratti akka ka'u gochuu kunneen jedhanii argamu. Kana malees immoo labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee fi labsii burjaajii teleekoomii kan ilaallatanidha. Obbo Jawaar fi himamtooti biraa maal dubbatan dhaddacha irratti? Eeyyeen dhaddacha irratti obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Dajanee Xaafaatu dubbate. Isaan lachuu himanni nurratti hundaa'ee akkuma kanaan dura dubbachaa turre yakka dalagnee osoo hin taane filannoo biyyaalessaa irratti akka hin hirmaanne nu taasisuudhaaf jechuudhaan guyyaa har'aa kanas kan dubbatan jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed keessattuu dhimmi meeshaalee waraanaa wajjin wal qabatee nurratti ka'ee meeshaalee waraanaa seeraan alaa qabannee osoo hin taane kan seeraan qaama mootummaatiin nuuf kennamedha jechuudhaan dubbatanii. Beellamni ta'an yoom jedhan Habtaamu? Abbootiin seeraa dhaddachicha hoogganaa turanis yaada abukaatoowwanii fudhachuudhaan beellama ittaanu amajjii 19 bara 2013tti beellama biraa qabataniiru jechuudha. Galatoom Habtaamu. Galatoom Yasleetis. Obbo Jawaar kadhadachirraa dubbatee nu yakka kiin hojjanna abbaan alangaan beekaa kanaaf filannoo dhufirraatti hirmaanne nagaaf tasgabbii biyyaaf dansaa jedha. Obbo Dajanee Xaafaa gamisaatiin keewwatii yakkaan irraa banamtee kaasiin dura baa'oof dhaabbii Gimboo Sabaatti jedhamu itti himatamaa ture keewwata kan jalaatti himatuun keen sirrii mitii jedha. Dubartii seenaa keessa galuun US'tti taantoo pireezidantii jalqabaan taate Kamala Harris eenyu firafoolii dhugaasaa gabaas qabdi. Ani Kamala Harris heera mootummaa United States cimee eeguu kabajuu fi kabachiisuuf waadaa nan gala. Humna guutuun mamii tokko malee itti gaafatamummaa natti kenname akkaan bahadhu waadaa nan gala. Akkas jechuun kakattee aangoo guddaa biyya guddoo kan qabatte itti aantuu pireezidaantii Ameerikaa Kamala Harrisdha. Seenaa Ameerikaa keessatti dubartii pireezidaantii itti aantuu jalqabaa ta'uu qofa osoo hin taane hidda sanyii gurraachaa fi eeshiyaa ta'uun isheellee adda taasisa. US Kaapitoolitti kakuu raawwachuu isheen dura Kamala Harris haadha ishee guddistee asiin ishee geesse dabalatee dubartoota gootota seenaa Ameerikaa keessatti beekaniif galata galfatteetti. To the woman most responsible for my presence here today, my mother. Haadha korraa jalqabee dubartoota akka ani har'as ga'uuf kallattii hundaan gatii guddaa baastan hundaaf. Haati koo Indiyaarraa umrii waggaa 19 yeroo gara biyya kanaa dhuftu tarii kun ni ta'a jettee tilmaamuu dhiisuu dandeessi. Garuu Ameerikaarraa amantii cimaa qabdi waan ta'eef wanta akkasii kun biyya itti danda'amuudha jetti. Kanaaf ani waa'ee isheen yaada. Waa'ee dhaloota dubartoota gurraacha, eeshiyaa, adii, laatiinoo, ameerikaanota ganamaa hunda seenaa biyya keenyaa marsanii turan karaa ittiin as geenye kana isaantu nuuf saaqe. Dubartoota warra walabummaa fi walqixxummaaf qabsaa'an aarsaa guddaa kaffalan. Dubartoota gurraachaa dabalatee warra lafee dugdaa dimokiraasii keenya ta'aniif kun ta'e. Dubartoota jaarraa tokkoo oliif mirga filuu fi filatamuuf qabsaa'aniif as geenye. Ani amma bu'aa qabsoo isaaniifan as dhaabbachuu danda'e. And I stand on their shoulders. Dubartiin ganna 56 Kamala Harris Kaalifoorniyaatti maatii godaantota irraa dhalatte. Yuunivarsiitii Howard kan warri gurraachaa keessatti heddumatanitti baratte. Turtii ishee yuunivarsiitichaas muuxannoo fi turtii bu'uuraa jireenya koo bakkan itti argadheedha jetti. Turtii waggaa 4 Howard boodas Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti seeraan digirii barattee kaawuntii Almeedaatti haadha alangee koonyaa ta'uun tajaajilteetti. Bara 2003 ammoo San Franciscotti haadha seeraa ta'uun abbaa alangaa waliigalaa Kaalifoorniyaatti dubartii Afrikaa Ameerikaa jalqabaa taateetti. Turtiin marsaa lamaa abbaa alangaa waliigalaa Kaalifoorniyaa keessa tajaajiltee akka gurra horatu taasisuun dimokiraatota warra akka bakkalcha barii ifan keessaa tokko ishee jechisiiseera. Dhageeffatooteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessa sagantaa kanaa Biraanuu Gammachuuti. Gam teknikaatiin Deevis Masaaru. Kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Yoo waaqi jedhe torbaan dhufuu sa'aatii akkanaa walitti deebina. Nagaa waaqa kee bulaa, oraa bulaa deebana, hangafamaan dhan bula.
Thank you.